Laga keessaa immoo tooyyuu qeellam jedheetiin hin jira. Qeellam keessaa immoo aanaa hawwaa galaan akkasumas ammoo tooyyuu aanaa sayyoo kan jedhamu namni warri achi na beeku. Namoota baay'eetu nama jedhu gammoojjii yookiin ammoo yoo aanaa raayituu silaqee jira jechaadha. Aanaa raayituu haa dhaqu malee uummata san sirriitti jaalladhee jirtiin hin jira. Uummata goota. Uummata yoo ilaalteetiin jettu uummata kanatti tuffatta. Garuu keessi isaa waa qaba. Ayyee. Uummata gaariidha. Uummata gootaa. Kanaaf akka carraa ta'eetiin maatiin kee naannuma agaarfaa kana jira. yeroo agarre keessatti ani Arafaat keenyatti maxxansee ani wallahi dhugaan seene wal homa duraan wanna takaati garraa fuudhamee maxxanfame wayisee eega turee jedhe waan kana hubadhe eegas ammoo kunoo abbaan keenyallee hawaasa keenya wal arganii jiranii rabbi ammoo khayrii wayitiif waan kana fide khayrii wayitiif osoo hamtuun ta'in jechuu amma isaan nama tajaajila nama tokko dhawuu danda'uu miti dhugaa abbaa keenya iyyuu ta'an osoo bira teettanii argitanii wallahi waan kana ta'e waan itti dhaga'ame miidiyaan kun qixa Iiraanii fi Israa'eliin nu dubbanne caala waan isaanii dubbate wallahi laazim Instagramatti ta'an khayrii wayitiif hattan Amaariffaan maal kulliin jechuudha kuni khayrii wayitiif rabbi ifaajee isaanii baasuuf ila mallaqa maleeyyuu akkanattuu mul'achuun ni'imaa guddaadha taarika guddaadha waan kana ta'e isaanillee miira itti dhaga'ame isaaniitiif nu bira jiran haa ibsanii hin caqafnaa kwa tole ani maqaan kiyya Waaqoo Kadir Tugee jedhama kan itti dhaladheetiin hin jedhe godina kana keessa aanaa Agaarfaa ganda Asaanoo Gannat jedhamtutti dhaladheetiin hin jedhe jechaadha. Mana barumsaa tokkorraa kaaseetiin haga jaatitti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Asaanootti erga baradhee booddee gara mana barumsaa Agaarfaa sadarkaa lammaffaatitti ce'ee ergasii ammoo iyyuu haga sagaliititti baradheetiin jira. Sagalirraa gara kudhaniitti erga dabreetiin hin jedhe ammoo ogummaa yeroo sanitti jechaadha bara 1977tti ogummaa gargaaraa fayyaati. Networking fakkaata. TikTokin ka Abu Musa maal ta'e? Ni deebi'anii taaptaap godhaa agarsiisin akka agarsiisin. Ishee godhaa taappii godhaa. Ka Abu Musa maal ta'e Arafaat TikTokin? Miyuutirra jirta. Miyuutii irraa bayyoo dhagaa jiraatti. Ani dura Abu Musaabiin dura ijoollee margadhee ijoollettu Abu Musaabiin faallee fidee dhufe itti barreessame TikTokii kama abbaa dalageetiin seenani. Biyyatti bari sheekotatu irra muuxannoo miidiyaa kana qaba. Muuxannoo laayivii kana sheekotatu qaba beektaa warra kaawwan irra. I think irratti bilbilanna fakkaate. Kanaafuu amma kan isaanii osoo taate ittiin dawwala. Xiyyaara yookaan waayifaa fayyadamani. Mee akkas godhe yaa'oo nurraa tolchi. Biyya keessa sheekotatu qaba. Sheekonni bara aktiivii taate amma. Arafaat dooktorticha seerumsiifnu carraa kana. Jaartii wallaahi billaa gadhanna gubate. Jaartii qabanii. Jaartii dhabaatuun dhabanii kaddamta. Jechuun gaafa dhugaa yoo afurfaa fuudha warri durii kun shanaffaa. Keessa si buusa baqqaati qophii taana. Gara annaa yaaddaa. Waan gaggaarii arge warra jala dabarsuun barbaadu. Akkuma si qabaadhe obboleessa kana qabaachuuf itti gammada. Hin ajjeefti. TikTokii biraatti maa jiranii lakkoofsa tokko ka barreessaa jiru kana abdii kana ol harkismee asli. Moodiitera naa kennime ana harkisaa amma ana argeen akka inni moodiitera. Daqiiqaa muraasaaf gastii waliin naa kenni. Lakkoofsa tokko jennaan nama hunduu tokko barreessaa.
Hundi isaa tumama abara makkatti. Gastii waliin naa kenna harkisa. Ijoollee moriitara mana kanaa ijaan qabdu guutuu isii irraa kaasu. Nama tokkicharraa kaasii na kenneen harkisa. Ayye. Anak dura maa waan irraa kaaftaati gisee akkana guyyaa rakkoo anatu waa arga. In guutaa bar si wayya wallaahi ija qabdaati. Arga. Obsaa sagalfatte kan inni obsaa fikirii. Anaa miti moriitara kaasuu deeme bureetu. Sabrii yoo biiftu galfate. Uummata iji jalaan dara ileetu asitti mana kana moriitara siin jira bar bal'aa. Isaan deebisan. Abdii kana buusi abdii kaan illee galchina isaan bira jiru yoo isaan bu'anaa afaan. Sirreeffattanii? Sirreeffatan na fakkaata. Maa irraa utaaltan achi maaltu maal ta'e? Shangoo bilbila. Isin eessa gootan takaatika keessan takaatika yaani. Eka ijoollee wajjin ciqiciqii dhabde ijoolleen bara ergaa kaa'ama booda gabbaa olu sarara na ishii itti fufaa doktora. Waayifaa fayyadamaa yoo jiraattan silkii qilleensarra kaa'i kodistiraakshini. Bareeda amma isaan haasa'anii qo'ee eenyame. Hayyee dubbadha. Iddoo reefu dhaabeetiin hin jedhee mana barumsaa Agarbaa sadarkaa lammaffaatti baradheetiin jira. Ergasiis immoo gara kutaa torbarraa haga 8 achumatti Agarbaa sanitti baradhee gara 9 erga tareetiin hin jedhee ammoo roobee kanatti baradhee jechaadha. Haayiskuulii yeroo jalqabaatiif roobee kanatti baname. Anaa fi Dr. Hassan Nuruu kan jedhamtu baname jechaadha. Amma isaan naannoo Finfinnee jiru. Yeroo sanitti carraa mana barumsaa sadarkaa olaanaa roobeef kan itti barate tokko ana jechaadha. Bari sun bara 1977 akkas jechaadha. Seenaa mana barumsaa kanallee hin beekaa. Erga gara 9tti darbeetiin hin jedhe yommuu tuyyuu ani ijoollee hiyyeessaati. Hiyyeessa gadiiti jechuun abbaallee hin qabu. Haadha hin qaba gargaarsa namaati guruu ga'uu hin dandeenye. Kanaaf carraan waajjirri fayyaa godinaa Baalee carraa gargaara fayyaa waggaa tokko 8 barsiiseetiin gara hojiitti bobbaasuudha. Carraa sana argadheetiin namoota iyyuu gargaara fayyaa ta'eetiin goobbatti baradheetiin ergasii eebbifame booddee carraan kiyya Baalee keessa hin turre gara Wallaggaa gargaara fayyaatiin naannoo Wallaggaatti deeme jechaadha. Wallaggaa Naqamteetti qaxaramee Naqamteetti magaalaa Naqamteetti qaxaramu malee hojiidhaan naannoo Dambidolloo Hawwaa Galaan keessa immoo Tuyyuu Machaara akkasumas immoo Sayyoo bakka jedhamtu iddoo adda addaatti hojjedheetiin ture jechaadha. Uummata kanaaf haga waggaa 7 naannoo sanitti hojjedhe jechaadha. Naannoo Wallaggaa kan yookiin ammoo Tuyyuu Qeellam Wallaggaa ammaa kana jechaadha. Haa ta'uutii ijoollees achi toradheetiin jira jechaadha. Ijoollee 3 naannoo sanitti argadheetiin jira. Yoo bakkeen isin dhibbate tiktookii biraatiin ergadha addaan siqaataa ustaaza rakkoon hin jiru nama isin jalaa buusa. Achi itti fufaa doktor. Bakka takka kurtii takkara wajjin qura jechuudha. Yookiin tokkollee yoo baase tokko akka turuu danda'utti lamaan Kaabaasaa ka Musaa fi yookiin ka ustaaza kama barbaadanii jechuu ka biraati yoo bakkeen isin dhibbate jechuuf namni biraa. Harafaatiin xiqqeessitee gastii akka durii sanitti dheeratti hin deebisin. Wannoo ta'e. Asi amma isaan as guddisi akkanatti. Okay, ana achi deebisee. Akkatti mul'isu bar arge.
Asalatiin Oo. keessaati galcha. Keessaati isinitti ergan tokko barreessan. Aye. ABC deebisa. Ani naannoo Wallaggaa sanitti erga waggaa 6 fi waggaa 7 Ashi dubbadhaa. Jira harkisee jira addis. dubartii durba lama argadheetiin jira naannoo kiyya naannoo Baaleetti waan dhaladhee fi gara maatii deebi'uun dirqama jechaadha. Yeroo dheeraa naannoo sanirraa yookiin namoota irraa gara Baaleetti jijjiiruu Tokko mi'uutu godha. namoo erga jijjiiramee hin jedhallee gargaaraa fayyaatiin hospitaala Gobbaa hojjechaatiin ture jechaadha. Hospitaala Gobbaa iddoo Gobbaa ammaa kana hospitaala kana keessa Baalee keessa hospitaala Gobbaa malee hin jiru yeroo sanitti jechaadha. Hospitaalli Ginneen hin jiru ammoo amma dhaabatanii hin jiru kadalloo hin jiru jechaadha. Kanaaf hospitaaluma kana dhukkubsataanis akkasuma baay'ataa akkasumas immoo rakkinni uummata keenya irra jirus ammoo hin beekama. Namni hospitaala Gobbaa beeku akka kiyyaa kanatti umrii kenneef rakkina naannoo san ture sirriitti beeka jechaadha. Yeroo sanis ammoo uummatuma kana keessa uummatuma kana wajjin rakkachaatiin hin ture. Sadarkaa barumsaas hojjechifachaa minnaan Tu'ee mi'uut godhaati kasheessaa adinaa isaanii. Miyuuti kasheessaa adirraa baasaa kana miyuuti godha akka konistiraakshini kun neetworkii isaa hin qaqqaba. Sagalee kasheessaa ari keessa dhageeffanna. Itti fufaam. Haalli neetworkii tokko. Sagalee kasheessaa ari keessa dhageeffanna. Haalli neetworkii tokko. Tokkoomi keessan bareedaadha. Deemaa maasaa. mindaa kiyya 182 saniin akkasumatti hojjechaa ture yeroo dheeraadhaaf. Haa ta'uti yeroo sanitti 182 sun nuuf guddoo waan guddoo. Sagalee siitii kaanii biraa gadi keessa namni biraa kachi dhageeffataa sagalee gadi Isin sirreessaa jirra. Waa isin sirreessaa jirra qoya obsa. sagalee gadi Asittiin qabe. Bismillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen xiqqishu sir mee dubbadha. Sadaffatu isin bira bar keessa jira baay'eedhaan. Qoya san qofaan dalagaa. Yeroo sanitti ka mindaa xiqqaadha mindaa birii 100. Inni dhagayamaa mi'ama bareete jira. Bareedeedha. Bareeda jedhama. Mindaa xiqqaadhaan hojii guddaa hojjechaatiin hin turre jechaadha. Homaayyuu nutti hin dhagahamu haamilee hin qabna. Haamileen maaliiti? Haamilee uummata keenyaa qabna jechaadha. Kanaaf hospitaala Gobbaas yeroo tureetiin hin jedhes mindaa kana fooyyeffachuudha. Jireenya sanis fooyyeffachuudhaaf mana barumsaas guyyaa hin baranna. Galgala immoo hin hojjenna jechaadha. Namni Gobbaan beeku qorra isaa hin gaafatanii barumsa yoo fooyyeffataniitiin hin jiran mindaanis duuka fooyyaa waa hedduutu duuka fooyyaa fooyyessuun ammoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa akka carraa ta'eetiin namoota barachaa halkan hojjechaa gaafa carraa arganne akkanatti osoo inni jennu bara 1994 hospitaalli Gobbaas hospitaalli Gindiiris hin baname hojjetaa baay'ee barbaada jechaadha. Yeroo sana amma hojjetan akka bishaanii lafa yaa'u kun hin jiru jechaadha. Nama hospitaala Gindiirisanis waggaa 4 akkasuma tureetiin hin jira. Barumsa ammootu barumsa kiyya fooyyeffachuun dirqama kiyya jechaadha. Kanaaf Asallaas mana barumsaa Asallaa yookiin ammootu Asallaa Nursing School
achittis baradheen erga achi dhufeetiin hin jedhe mootuyyuu hospitaalatti hin deemine hooggansaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa raayituutitti hooggansaan achitti hin deeme achittis uummata tajaajilaatiin ture jechaadha. Yeroo achi tureetiin hin jedhe hooggansi nama hin tuffanne uummata hin tuffanne akkasumas ammoo waan uummanni keenya rakkatu yaadus nan beeka. Nama akkuma isaatitti guyyaa hojii maneejimentiis asitti hojjetu.